dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kooti Bashashaa YouTube waan haaraa Itoophiyaa keessaa kan biyyoota biraatti isinii dabarsaa jiru ana Bashashaa YouTube share like gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatina. Har'a immoo oduu baay'ee bareedaa tokko isiniif dhiyeessuuf. Innis maal inni mootummaa Itoophiyaa yookiin immoo Muummichi Ministeera Dr. Abiy Ahmed ibsa haaraa ibsa hatattamaa baasee jira jechuudha. Amma gaa ibsi kun maal inni eessa dhaquu fi akkatti dhuffattee babbareeddee kan manaa baatu bashaashanii jechuu dandeessaniin na waliin turaadha. Ibsichi maal jedha seetanii ijoollee qormaanni kutaa 12 gadhiifamee jira jechuudha. Kan darbis darbee kan kufis kufee anis garuu kutaa 10 fixadhee jira jechuudha. Garuu ibsa haaraa ba'e kanatti fayyadama jedhee amma uffadhee babbareedee ba'aa jira jechuudha. Ibsichis maal inni yoo jettan ijoolleen kutaa 10 fixan kan dookumentii qaban kutaa 10 11 12 kutaa 10 ol kutaa 10 gadi hin ta'u 9 hin ta'u 8 hin ta'u kutaa 10 ol warri fatanaa fattanamtanii hojiin baankii limaat baankii yookiin baankii limaat baankii jechuun gaa hiika hedduu qaba. Hojjettootaa fi hojii dhabeeyyiidhaa fi kan hojii banee hojjisiisu jechuudha akka yaada kootitti limaat baankii jechuun amma maal ibsichi erga yoomii kan ba'e kan jedhu aduu roobii ba'e jechuudha. Roobii takka kamisa 2 jimaata 3 roobiidha. Roobii ba'e roobii galgala ba'e jechuudha. Roobiidha kamisa jimaata qidaamedha. Har'i hudiidha jechuudha. Hiriirri akka biraa kanatti wal nyaatee jira. Amma an uffadhee manaa kanan ba'u dookumentii kiyya qopheeffadheen jira jechuudha. Achi dhaqee tarii hojii kutaa 10 warri fixaniif in kennama sila jedhee ammallee biyya alaatii dhufee Itoophiyaa keessatti mootummaan keenya yoo hojii nu uume hojichi filatama jedhamee jira. Ganaan achi dhaqee laalaa jira jechuudha. Limaat baankiidha jechuudha. Limaat baankiin ingidee bakka hedduutti hin argamu darbee fakkeenyaaf Gondor, Dabra Biraan, Qaallitti argama jechuudha. Amma dookumentii kee Bashashaa oguma achi deemtaa kan jettanis dookumentii qabadheetii dhufee jira jechuudha. Dookumentichi immoo dookumentii kutaa 10 jechuudha. Ingidee koopii godhee tanan jira. Isaanillee normaal osoo taane koopii barbaadanii ani garuu gara biyyaa yookiin gara mana barumsaatti baradhisan dhaqee fudhachuudhaaf amma yeroon har'i guyyaa uumaati jechuudha. Guyyaa 21 guyyaa maaramii jechuudha. Baankiin hojii hin hojjetaalle jechuu dandeessan. Har'a hojii hin hojjetu garuu masgabaa sila ta'eefi amma gaa dookumentii kiyyaa akkatti qopheeffadhee jira jechuudha. Faaragiitti hin mul'atu garuu qopheeffadhee jira jechuudha. Dookumentiin qormaata kutaa 10 jechuudha. Qopheeffadhee tanan jira jechuudha dookumentii kiyyaa. Amma gara limaat baankii deemee mootummaan keenya oguma hojii nuu kenna. Mootummaan oguma hojii dhabeeyyii barattootaaf hojii hin kennaayi itti fayyadamaadha jedhanii hiriirri akka biraa kanatti wal nyaachaa jira. Oduu haaraadha jechuudha. Meegaa dhaqee mana baatanan jira. Hiriirri sunis namoota meeqa akka ta'e hin ilaaltanii har'i guyyaa 3ffaadha. Deddeebi'aan ture namoonni achi bulantu jira halkan jechuudha. Amma namoonni halkan achi bulanii hiriirri akka biraa kana jechuudha. Hiriiricha isinitti agarsiisa. Na waliin turaadha. Share like gochuudhaanis na jajjabeessa jechuudha. Amma dookumentii kiyya qabadhee tanan gara limaat baankii deemaa jechuudha.
Ulena waliin turaadha hiriiricha sinitti agarsiisa. Namoota baay'eedha jechuudha. Halkaffaa warra deemee achi buleetu jira namni jechuudha. Namni akka biraa kana hiriir jechuudha. Kutaa ijoolleen kutaa hojii dhabanii dookimantii intinii jedhaniif hojiin hin kennama. Hojii akkamiiti jechuu dandeessa? Hojichi haala dandeettii keessaniiti. Butikii yookiin mana kafanaa, mana caammaa, suuqii banachuudhaaf iddoo fi mi'a waliin kenna. Fakkeenyaaf amma mana kafana tokko soon jedhe manni guruupidhaan nama 5 yookiin nama 6 fatanaatu jira. Wanti sanatti jira. Inni guyyaa meeqa fudhatan hin beeku. Nayyaala jedhee tanan yaadee jira. Yoo dafee nagayetti dafee nagawus baannaan dabbarraanis immoo yoo gara biyya alaatti deebi'uus hin danda'a. Garuu carraan kun nyaala akka hin dabarreeffan akka hin mazaggamne jedhee tanan yaadee jira jechuudha. Namoonni hin turan affeerraa kooti. Ogummaa mootummaan keenya hojii dhabeeyyii barattoota kutaa 10 ol xaarii isaanii waggaa 10 xaaranii osoo homaan argatiin harka duwwaa waggaa fi baroota lakkoofsisan. Kanaaf amma marsaa afuraffaa mazaggabama jedhame jechuudha. Silazii mee dhaqee tanan ilaala namoonni meeqas akkasitti argaman wajjiniin ilaalla jechuudha. Hiriirri akka biraa kana jechuudha. Mootummaan keenya ogummaa hojii dhabeeyyiidhaaf hojii uumee guruupidhaan hojjisiisa taananii nuti maaliif biyya ormaa deemnaree Itoophiyaa keessattuu hojjannee jijjiiramuu dandeenya jechuudha. Garuuyyuu namoonni hundi kun argatan baay'ee ulfaata. Hari guyyaa afuraffaadha moo guyyaa shanaffaadha hari guyyaa dhumaati jechuudha. Mee dhaqee tanan ilaala. Hiriiricha garuuyyuu argeen jira. Viidiyoo qaratuuf yeroo sanitti natti hin mijanne garuu namoota meeqa akka achi jiruu fi hiriirri akkamii informationiin kun ogummaa kan jedhamu ogummaa namaa kennama. Mootummaan keenya ogummaa warra hojii dhabeeyyiidhaaf hojii uumaa jira kan jedhu tokko anuu baay'een dinqisiifadhe. Iski limaat baankiin deemaa jira jechuudha. Deemuuf manaa ba'an jira jechuudha. Uffadhee qophaa'ee kan jira jechuudha. Na waliin turaadha. Umarra maaltu akka ta'esi namoonni meeqa akka achitti argamanii walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Viidiyoon kiyya soosanii tole sheer laayik gochuudhaaniin na jajjabeessaa jechuudha. Anis amma mazgaan deema. Waa tokko yaaluun gaa bareeda. Yaalaniitu yoo nama jala hafe wayya malee osoo hin yaalin waan tokko erga dabareen booda qocaamuu fi gaabbii keessa galuun bareeda miti jechuudha. Amma gara limaat baankiin deemuuf qophaa'ee jira jechuudha. Informationiin oduun ani dhaqee mazaggabiin fudhadhee foon kana fakkaata. Erga dhaqee mazaggabamee hoo maaltu jira jedheetu warra nama mazaggabu sanitti siiqee nan gaafadha jechuudha. Ogummaa hojii uumee guruupidhaan hojjisiisa taanaan maaliif gara biyya arabaa deemnaree asumatti hojii uumannee hojjechuu dandeenya jechuudha. Deebi'ee tanan dhufaa na waliin turaa isiniin jedha. Hiriirri kana fakkaataa jechuudha. Thank you.